Godina Harargee magaalaa wadaa keessatti gamtaan ulamaa'ii gurguddoo islaamaa marii taa'uudhaan dhagaamee jira. Haaluma kanaan dubartoota irratti labsii ajaa'ibaa labsanii jiraachuun dhagaamee jira. Bal'inni oduu kana akkatti aanutti isinii dhiyaata. Ashamma harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenyam bakkuma jirtan marattuu nageenyi badhaadhaa isiniin jecham kan magaalaa kan baadiyyaa xiqqaa guddaadhaan alaa manaan saamanaan kan dakaa kan gaaraa nageenyi badhaadhaa isiniin jecham bakkuma jirtanitti warri qilleensa irratti karaa sooshaal miidiyaa feesbuukaa fi yuutuub chaanaaliidhaan nu daawwachaa jirtan nageenyi keessan badhaadhaa isiniin jechaa ammoo oduu kan isin dhaqeessisu ana Sagalsee Qaashawum bakki oduun kun irraa isinii darbu godina Harargee magaalaa Awwadaa istuudiyoo Nasruutii fi Raayii dura irratti ammoo quxusuu ijootiin isin dhageessam amma nu waliin turaan ammas afeerraa keenyam. Godina Seelanaa aanaa Firaashaa magaalaa Hirriibaa ganda Makaddaa keessatti haati Ahmadii fi abbaan Ahmad marii ajjechaadha hantuuta irratti marii ta'an. Godina Harargee magaalaa wadaa keessatti gamtaan ulamaa'ii gurguddoo islaamaa marii taasisan. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa aadde Hinjireen marii taasisan. Godina Harargee magaalaa Gol'odaa keessatti saabunni huccuudhaan qarshii 45 ta'uudhaan hawaasni waan miiccatuun dhabee jedhan. Magaalaa wadaa keessatti guyyaa jimmataa rifeensaa fi qaamni baay'ee dhiqatamuun dhagaamee jira. Mucaan tokko osoo ummaa isaatiif soogidda bituu deemuu intala bareedduu takkaan booji'amee jira. Gurbaan ajaa'ibaa tokko kan maqaan isaa wallaalamee garmalee beela'uun soomana isaatii malee furuun dhagaamee jira. Aanaa Gol'odaa keessatti ijoolleen abbaa Ahmad garmalee beelahuudhaan akkasuma nyaata daangaan ala nyaatte jechuun dhagaamee jira. Oduu gaddaataan amma nu qaqqabde takkaas ni qabna. Gurbaan maqaan isaa wallaalame tokko garmalee hirriba maraataa rafuudhaan gochisuu kanneessaan irratti raawwatee jira. Ministeerri dhimma haajaa Hinjiree aadde Qincaafiin tokkummaa garaagarummaadhaa fi walitti dhufeenya keenya sabataaf kii wajjin ni cimsina jechuun qaqqabee jira. Eegaa ashammaa harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenyaam mootootiin ijoo kana fakkaataa amma gama oduu bal'inaatti achi isin dabarsina na waliin turan ammas afeerraa kiyyaam. Godina Seelanaa aanaa Firaashaa magaalaa Hirriibaa ganda Makaddaa keessatti haati Ahmadii fi abbaan Ahmad hantuuta irratti marii ajjechaa taasisuudhaan dhagaamee jira. Haaluma kanaan hantuunni marii ajjechaa kana dhagahuudhaan harkaa fashaleessee jira. Bal'ina oduu kana obbo Bakooraan akkatti aanutti isinii qindeessam. Godina Seelanaa aanaa Firaashaa magaalaa Hirriibaa ganda Makaddaa keessatti abbaan Ahmadii fi haati Ahmad waliin ta'uun hantuuta irratti ajjechaa raawwanna jechuun darsa mana keessa jiru hunda karaa irratti as guuruudhaan hantuunni fiigee miila haadha Ahmad jala lixuun abbaan Ahmad distii nyaataa lamaa fi mogolee haadha Ahmad sababa hantuutaatiin caccabsuun garmalee haadha Ahmad irratti miidhaan qaamaa cimaan akka gahe doktoroonni baay'een dabarsaa jiran. Godina Harargee magaalaa wadaa keessatti gamtaan ulamaa'ii gurguddoo islaamaa marii taa'uudhaan dhagaamee jira. Haaluma kanaan dubartoota irratti labsii ajaa'ibaa labsanii jiraachuun dhagaamee jira. Bal'inni oduu kana akkatti aanutti isinii dhiyaata. Godina Harargee magaalaa wadaa keessatti walgahii ariifachiisaa taa'uudhaan gamtaan ulamaa'ii gurguddoo islaamaa hijaaba dhiiftee mataa banaa deemuu fi surree kaayyattee daabbaa lulluluun kotorbaandii akka ta'e ibsaniiru. Balbaloominni oduu kanaa Oromiyaa Koflaa Toorkii irraa waa beefanne. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa aadde Hinjireen balbala kofoo abbaa Ahmad irratti marii taa'uun dhagaamee jira. Haaluma kanaan miseensi yookaan qondaalli Hinjireedhaa tan taate aadde Tafkii marii kana harkaa fashaleessuun bakka jijjiirte jechuun dhagaamee jira. Bal'inni oduu kana akka taanutti isinii dhiyaata.
pirezidaantiin mana murtii waliigalaa aadde Hinjireem balbala kufuu abbaa Jamaal irratti marii taasisan. Mariin kana irratti kan argamte aadde Tafkiin marii Hinjireefaa akka doorsiftu dubbatamaa jira. Haaluma kanaan wal qabatee aadde Hinjireen Tafkii waliin balbala kufuu abbaa Jamaal dhiisanii gama Qamisa Guddicha abbaa Abdii akka imalan dhagahameeti jira. Abbaan Abdii hirriiba keessatti qaama of kaakkaa godhuun nuuf gabaasee jira. Harargee magaalaa Gola Odaa keessatti saabunni huccuudhaa qarshii 45 ta'uudhaan hawaasni waan uffatu dhabe jedhan. Keessattuu warri geessota marxoo malee hin uffannu jechuudhaan miidiyaa dhuunfaa kanaatiif yaada isaanii laatan. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti obbo Kofohodhaan isiniif dhiyeessam. Godina Harargee magaalaa Gola Odaatti saabunni huccuu qarshii 40 ta'uu isaarraa kan ka'e hawaasni waan uffatu dhaban jedhan. Kanatti aansuun gareeleen hantuutaa luuqaa midhaanii kuntaala hedduu uree balleessuun diinagdee biyyaa irratti balaa guddaa qaqqabsiisee jira jechuun garuma isaanii kan ta'e itti gaafatamaan furtuqabaa mana Bukaaraa kan ta'e dubbatan. Kanaaf gocha kanarraa taa'uu yoo baate raayyaan ittisa hantuutaa aadde Bashannaa tarkaanfii cimaa akka fudhatan akeekkachiisan. Magaalaa Godaa keessatti guyyaa Jimmataa rifeensaa fi qaamni baay'ee dhiqatamuudhaan aadde Hinjiree irratti gocha suukanneessaa raawwatee jira. Bal'inni oduu kana akka itti aanutti isinii dhiyaatam. Magaalaa Awwadaay keessatti guyyaa Jimmataa rifeensaa fi qaamni baay'ee dhiqamuudhaan bishaanii fi hoomachi balaa cimaa aadde Hinjiree fi Tafkii saaxiluun lubbuun Hinjiree baay'een akka dabarteettu dubbatamaa jira. Aadde Tafkiin immoo akkuma aadaa isheetti utaaltee chaappoonii abbaa Jamaal irra qubachuun lubbuu ofii baraarte. Mucaan tokko osoo ummaa isaatiif soogidda bituu deemu intala bareedduu takkaan booji'amuun dhagahamee jira. Haaluma kanaan mucaan misaa'ila jaalalaatiin hidda qalbii keessa intalti rukutuun dhagahamee jira. Bal'inni oduu kana akka itti aanutti isinii dhiyaatam. Mucaan tokko ummaa isaatiif osoo soogidda bituu deemu mucayyoo bareedduu takka isii karaarra dhaabbattu argee itti dhaquudhaan mucayyoon mucaa soogiddaan bituudhaaf osoo deemu dukkaana bira kute isii bira dhufuudhaaf deemu misaa'ila jaalalaatiin hidda qalbii keessa akka dhoyteetu dubbatamaam. Haaluma kanaan mucaan jaalalaan balaan itti buutee akka mashakkaa argeetu himamam. Kanumaan wal qabatee mucaan soogidda irraanfatee galeem. Taatee kana dhugoonfachuuf jecha namoota yeroo san arganii fi abbaa dukkaanaa yemmuu bilbilaan gaafatu eeyyee dhugaadhaa jechuun ifa baasaniiti jiru. Gurbaan ajaa'ibaa tokko kan maqaan isaa wallaalame garmalee beela'uudhaan soomana sa'aatii malee furuudhaan akkasumatti ammaasiis daabboo fi saambusaadhaan to'annoo jala oolee jira. Bal'inni oduu kana obbo Marqaan akka itti aanutti isinii dhiyeessam. Gurbaan ajaa'ibaa tokko kan maqaan isaa hin beekamne tokko guyyaa baay'ee beela'u yeroo furaa sa'aatii 12:10tti konkolaataa siinoo jedhamu kilaaksii ajaa'ibaa baam godhuun gurbaan azaanameera seesoo mana furuun wallaahi azaanan jedhee mana guutuu fursiisee jira. Yeroo isaan furan booda azaanuun manni guutuun achumaan hirriiba kimbil ja'an. Kanumaan wal qabatee daabboo fi saambusaan wal ta'uudhaan gurbaa kokkeetti didan. Kokkeetti diduu keessatti gahee guddaa kan taphate aadde daabboodha jechuun saambusaan daabboo galatoonfateera. Abbaan madgar malee qoonqoo nyaachuudhaan garaachi isaanii miidhamee jira jechuudhaan dhagahamee jira. Haaluma qoonqoo daangaa ala nyaateen ijoolleen abbaan kun coomaa fi garaacha akkasumas miidhaan isaanii qaqqabe jechuudhaan doktoroonni hedduun baay'ee dudubbatee jira. Bal'inni oduu kana akka itti aanutti isinii dhiyaatam. Gola Odaa keessatti ijoolleen abbaa Ahmad garmalee halkan irbaata nyaachuun ofirraa dhaabuu diddeem. Imalmaanaa nyaattee ijoolleen tun halkan yeroo jahaaf of jalatti udaanuun abbaan Ahmad garmalee dallaneera. Haaluma kanaan akka hayyoonni nyaataa jedhanitti ijoolleen nyaata ofirraa dhaabuu hin beektu ifaadhaamsanii nyaata jalaa yookaan duraa fuudhuudha ja'an furmaanni oduu kanaa kan nuuf gabaase obbo Saanaadhaam. Oduu gaddaa takka taamanu qaqqabde takkaas ni qabnaam akkuma
dureen baramee jirutti godina seelanaa aanaa firaashaa ganda makaddaa keessatti gurbaan tokko hirriiba maraataa rafuudhaan baay'ee beelee shuuroodha jedhee ganaana nyaachuusaa dhagahamee jira. Bal'inni oduu kana akka taanutti isinii dhiyaata. Achuma godina seelanaa aanaa firaashaa magaalaa hirriibaa ganda makaddaa keessatti gurbaan tokko hirriiba maraataa rafuudhaan osoonii fi indammaqeen guyyaa lama walitti aansee rafuudhaan halkan keessaa sa'aatii 8 beela'uudhaan dhagahamee jira. Haaluma kanarraa ka'uudhaan haati gurbaa qooshaa ganaantee shuuroo gootee bakka ciisicha gurbaa keessee waan jirtuuf waraabessi hulaa isaanii dura jedhuun yuusuun gurbaan sodaatee dunquuquun hirriiba keessaa ka'uun shuuroo dhiisee ganaana saanaaf guddaa as fudhachuun aannan jedhee bishaan joogaa guutuu itti naqachuun garaan boko keetiin laa'uun gurbaan dhufuun mana tokko hirriiba dhorkee jira jechuun balballoominni oduu kana nu qaqqabee jira. Ministeerri dhimma haajaa hinjireedhaa adda qincaafiin tokkummaa fi garaagarummaa akkasumas walitti dhufeenya keenyam ni cimsinna jechuudhaan baay'ee dubbattee jirti. Bal'inni oduu kana akka itti aanutti isinii dhiyaata. Ministeerri dhimma haajaa hinjiree adda qincaafiin tokkummaa garaagarummaa fi hariiroo walitti dhufeenya keenyaa saba tafkii waliin akka cimtu dubbatanii jiran. Kanumaan wal qabatee jilli pirezidaantii adde hinjireen durfamu aanaa paantii daawwatan. Akka ibsa adde hinjiraan kennitetti imalli daawwannaa keenyaa gara masaraa xumaayaatti ni qajeelaa jechuun kofoon akka qopheessitu himan. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenyaam oduu biyya alaa akka ammaan tanu qaqqabdees qabnaam. Magaalaa guddittii Jarman Beerliin keessatti ganda duwwaa 2 keessatti paantiin dullattii takka gubamuudhaan lubbuun hinjiree 25 baatee lubbuun takka akka baatee nu qaqqabee jiraam. Haaluma kanaan akkaataa ministeerri darraan nu himetti paantiin tun gubachuudhaan lubbuun hinjireetii fi akkasumas tafkiituun akka nu qaqqabde aljaziiraarraa waabeeffanneem. Waldorgommii shaampiyoona feesbuukaa fi iimoo gidduutti taasifameen shaampiyoonaa kana kan fudhate feesbuukni beera ajaa'ibaa gurguddaa kana iimoorraa waancaa fudhachuun dhagahamee jiraam. Akkaataa tapha waancaa lammaffaadhaa iimoon dirree seenteen dubra babbareedaa fudhattee jirti. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenyaam warri mana keessan teessanii TV rimootiin qabnee fi silkii kabaran qabneen karaa sooshaal miidiyaa YouTube chaanaalii akkasumas feesbuukiidhaan nu daawwachaa jirtan oduun sa'aatii keenyaa qabnu kana fakkaataa istiidiyoo Nasruu TV irraa torbaanitti ka oduu qofa osoo hin taane waa'ee marii dhimma jaalalaa akkasumas soona jaalalaa kan jettu torban keessaa guyyaa 2 qabannee isinii dhiyaannaam. Isinis nu hordofaa jennaam. Yooniif isinitti tole subscribe like nu godhaam. Yooniif isinitti hin tolle comment share godhaa. Kun ammoo fadhinnaa keessanii irratti hundaa'am. Daawwattoota hordoftoota jaallatamtoota keenyaam. Ammaan tana kan isinii qabanne kun oduu bu'aartii qalbiidhaaf shukkaraa kan jedhamudha. Gurraaf ammoo bu'aartiitiin egaa rakkina teeknikaa kan nu mudate hundaayyuu ni furraam. Akkuma isin argaa jirtan oduu mimmiidhagsinee kunoo qabanne isinii yaanne jiram waan dhageeffattaniif guddaa galatoomaam.